Assalamu alaikum hordoftoota fi kabajamtoota tokkummaa faamilii marti keessanuu akkam nagaa keessanii fayyaadha. Egaa hadhallee viidiyoo tokko walitti deebinee jira. Hadha kan walii hojjennu maaksii mataadhaaf baay'ee bareeda ta'e walii hojjenna. Mataan jalaa caccabuu, mataan wala buqqa'u, mataa humna qabe qacaccabee ofiisaa ta'e caccabu. Egaa isa kanaaf hadha kaarootii irraa hojjenna jechuudha. Egaa akkuma argitanitti asitti kaarootii tokko qaba. Faaqee haala kana dhiyeeffadhee jira jechuudha. Egaa isa kanaan faaqee walitti deebina jechuudha. Egaa amma akkuma argitanii haala kanaan faaqadhee jira kunoo akkanatti faaqee jira. Amma distii fidadhee distiitti buufadha. Egaa akkuma argitan kan eega distii buufadhee amma bishaan itti buufadha. Akkuma argitan asitti bishaan kubbaayyaa tokko itti buufadha. Bishaan kubbaayyaa tokko itti buufadhee ibidda irra kaayaa haanaa bilchaatu jechuudha. Amma kun akkuma argitan haala kanaan bilcheeffadhee jira. Kan barbaadu egaa bishaan isaati asitti irraa buufadha. Irraa gadi bu'u akkuma bichuu dhiisa. Kunooti kaasitti bishaan isaa kana fakkaatu argadhee jira. Isa kanallee hin gatu fuula kootiif itti fayyadama waan ta'eef hin gatina yeroo akkana gootanii. Amma egaa deebiseeti distii sanitti gad deebisaa. Egaa distiitti gad deebisee asitti namni kana hin beekne jiru boqqolloo daakuu kana dhugaasin jedha. Mataa keenya baay'ee bareeda. Waan ofii kootii godhadhee mokkoree argeedha akka isiniifis fidu jechuudha. Waan odoo hin mokkorii yookiin waan tokko ofirratti bilaalin isiniif hin fidu jechuudha. Asitti akkuma isin agartan maankaa shaayii tokkotti buufadha. Waliin gahee ilaalee gimmaashitti dabaladha jechuudha. Hurbatti waliin gahaa isin agartan. Hin guddisu bicuudha. Diqqoo isiitti dabalaa deebiseeti bicuu takka maaliif naagahaa kan bishaan danuu waan hin taaneef isa kan eega kana kolbattuu liidhee ammallee fidee ibidda irra kaayee bilcheessa jechuudha. Walitti deebina. Kunuuti akkuma argitan amma akkanatti waliin haa deema. Kunoo bifa isaallee jijjiirataa jira akkuma agartan. Harki keessan akka irraa arrafne daakuun boqqollaa sun waan tasa qabachuu danda'uuf jechuudha. Akkanatti waliin dha'uu qabdanii akkuma argitan kun bifa isaa jijjiirate bifuma duraa sanitti deebi'aa jira jechuudha. Haaluma kanaaf waliin dha'uutanii akkanatti. Egaa akkanuma waliin dha'ee hamma geessutti akkanuma waliin dha'a. Kunuuti kaammaa akkuma argitan bifa kaarotaa kan durattiisan nuu kennee jira. Diqqoo hin furdate malee bifa kaarotaa san arganneerra jechuudha. Deebi'ee isuma dura buuftasan isuma isinii kenna jechuudha. Yeroo akkanatti waliin dhahaa deemtanii wal nyaataa dhufaa innis hojii waan bilchaatuu fi gatiisanii deebi'ee immoo maltima san yookiin immoo maltima yeroo duraa boofnu san boonni akkasii isinii kenna jechuudha. Kunoo akkuma agartan kana fakkaata. Amma gatee jira irraa baasa jechuudha. Amma irraa baasee asitti sahaanii duratti sanitti gaddeeffadha. Kun kaarootii duratti san argannee jirra. Egaa warroonni barbaadan dursa zinjibila itti godhachuu dandeessan. Zinjibila akkanumaan qunciftanii diqqoo si keessa buufachuu dandeessu jechuudha. Waan tokko ittiin godhu zinjibila wanta ittiin godhu gatii mataan kan koo foroforii waan tokko hin qabnee fi garuu baay'ee isiniif bareeda. Warroonni foroforii qabdan zinjibila xiqqootti godhachuu hin dandeessu jechuudha. Egaa akkana eega godheen booda amma asitti zayitii qaba. Amma eega ibidda irraa baafneen booda zayitii itti godhachuu hin dandeenya. Zayitii kana wajjii hojjannee sirgaa maxxashaa kan jedhamu sanirraa isarraa hojjadhee olive oiliidha. Isin olive oilii normaalillee qabaanna itti godhachuu dandeessanii. Zayitii mana keessaa qabdan itti buufachuu hin dandeessan jechuudha. Isa itti buufadha maankaa 3 waan ta'u shoorbaa maankaa 3 itti buufadha. Egaa itti aansuudhaan asitti kokonaat oiliidha. Garuu fixee jira. Amma kan koo fixeera. Keessaa waan jirtu baafadha.
akkuma isin argitan isallee waan shoorba maankaa tokko ta'uudha. Waan hin qabneef isallee sila maankaa gara lamaa tokkotti godhadhee yaadayyuu naaf hin taane waan hin jirre fixadhee jira jechuudha. Egaa jara kana kolbatti waliin geenna amma akkuma argitan dhugaa isiniin jedha mokkoraatii ilaala wanti tokko hooyaallee laallee nuun taanillee mungkin rakkina yookiin akka wanticha san seeraan hin ta'uu danda'a yookiin mataan kennaaf hin taane ta'uu danda'a. Egaa gatii kanaaf dura waan tokko laallee hoo jenne isaan booda deebinee komachuu dandeenya jechuudha. Mokkoraatii ilaala ana isiniin jedhe kireemii kana dhugaa baay'ee mataa keenyaaf baay'ee barbaachisaadha. Mataa keenya baay'ee nu bareechaa malkii mataa keenyaa nuuf deebisaa. Guyyaa tokko dibannee fi guyyaa masaniin osoo hin ta'in egaa akkuma dibataa dhufnu akkuma godhataa dhufnu baay'ee bareeda isaan nuuf taasisa jechuudha. Mataa keenyaa obboleewwan koo mokkoraa yaalaa isiniin jedha. Horroonni mataan keessa isin jalaa caccabu keessattuu horroonni mataan keessa isin jalaa bubuqqa'u horroonni mataan keessan malkeen isaa isin jalaa bal'ee jiru baay'ee isin gargaaraa isiniin jedha. Isa kana fakkaata kan maaksiin kenna kana har'a. Haala kana hojjannee jirra baay'ee bareedaadha waan ofii kootii mokkoree irraa faayidaa argadheedha kan isiniif fidu humna mataa keenyaa nuuf kenna akka mataan keenya nu jalaa hin caccabne nu qarqaara jechuudha baay'ee humna nuuf kenna. Egaa hin beektanii kaarotiin viitaaminii adda addaa qaba waan mataa keenyaafis ta'ee qaama keenya hundaaf iyyuu waan nu barbaachisu waan qabuuf faayidaa inni qabu san guutuu isaa arganneerra jechuudha. Asirraa yeroo mataa keenyatti godhannu egaa akkanatti hojjannee mana keenya keessatti haaluma salphaa ta'een kireemii bareeda hojjetannee mataa keenya kunuunsuu hin dandeenya isiniin jedha. Obboleewwan koo qaaqaa isinitti guddisee egaa kana fakkaataa isiniin jedha. Kireemiin haadha hojii hojjannee baay'ee salphaa baay'ee qalaalii waan ta'eedha. Waan qarshii danuu nu baasisuu miti kaarotii danuu sun barbaachisu kaarotiitti akka buddoo qabaatan hin gaa akka mataa keessaniitiin garuuyyuu mataa keessan danuu ta'ee yookiin xixiqqii hoo ta'ee guutuu jechuudha. Dheeraallee taanaan kan godhe kana oli gochuu hin dandeessanii mataan koo baay'ee guutuu miti haphii waan ta'eef egaa kun anaaf naa gahaadha jechuudha. Akkuma torbaan dhiqattanii torbaan lama dhiqattanii mataa keessan yeroo dhiqattan yeroo kamiyyuu mataa keessan duwwaa hin dhiqatina dhugaa isiniin jedha. Mataa duwwaa dhiqachuun mataa keenya baay'ee nu jalaa balleessa. Nu jalaa caccabsaa akka mataan keenya hin guddanne godha akka mataan keenya mantaa baasuuf jalaa goosisa. Mataa keenya yeroo dhiqannu akka dhiqannuuni hoo maaksii manaallee hin qabne maaksimallee hoo manaa hin qabne wanta itti godhannu hoo qabne zayitii noormaalii mataa keenya dibannu isa dibannee sa'aatii tokkoof sa'aatii lamaaf kiisiidhaan affanne achiin booda kaanee mataa keenya kolbatti dhiqannee saniin booda ammallee mataa keenya akka dhiqannee gogaa dhiisuu osoo hin ta'in bakka 4-5 lamatti baafne akka mataa keenyaatiin qibaatii keenya kolbatti dibnee mataa keenya dhaachuu bakka 4 bakka 2tti baafnee dhaachuu jechuudha. Saniin booda bariisaa isaa kaatanii ammallee wiittan mataan keenya baay'ee bareeda isaa nuuf ta'a jechuudha. Dhiqannee akkasii dhinnaa inni achitti gogee caccabee bututee daakuu bahee malkii isaa ofirraa balleessee akkaataa guddatuu hin qabu achiin mantaa baasee achi kaan immoo mataan kiyya badaadha mataan keenyaa guddatuu didee mataan koona jalaa caccabaa harkuma keenyaan goone jechuudha. Gatii kanaaf warroonni mataa akkasii gootan akkasiin godhina mataa keessan seeraan kunuunfadhaa wanti nu qabnu isiidha wanti guyyaa gadii nu faana deemtu isiidha isiniin jedha obboleewwan koo. Egaa wanta laaltan hoo dandeessan hamma dhumaatitti ilaalaa maaliif isin fayyada waan ta'eef odoon laaliin keessumaan gubbaadhaan laaltanii dhiiftanii akkas godhatanii wanti sun seeraanuu isiniin baane booddee mataa kootiif naan taane wanti sun jechuu sun ta'e hoo dandeessan hamma dhumaatitti ilaalaa isiniin jedha obboleewwan koo. Kunoo akkuma agartanii haala kana naaf bahee jira. Kolbatti waliin makeera zayitii kun odoo isin hojii qabu kolba waliin dha'e hanga amma harkaan koo arrafna jechuudha. Egaa kana mataa keessanii godhatanii biyaansi sa'aatii 2 fi shaffantanii dhiiftanii achi kaatanii mataa keessan dhiqattanii waan hafuura qabu tokkollee hin qabu baay'ee bareedaadha. Dhiqattanii saniin booda akkuma isiniin jedha mataa keessan gogaa dhiisuu osoo hin ta'in zayitiidhaan waan ta'een dibattan isiniin jedha obboleewwan koo. Kana fakkaataa akka isinitti tolu abdiin qaba. Hoo isinitti tole laayik gochaa warroonni tokkummaa faamilii maatii hin taane laayik gochaa sabskiraayib gochaa maatii akka taatan kabajaadha isin gaafadha. Warri na faana jirtan hundumti keessanii guddaa isin galateeffadha. Warroota koomentii naa kennitan warroota sheerii naa gootan warroonni laayik naa gootan warroonni sabii koollee sabskiraayib koollee naaf gootan hundumti keessanii guddaa naaf galatoomaa naaf jiraadha isiniin jedha. Oolmaa gaarii isiniif hawwaa. Chaawu.